Shurrubbaan jeeku ciisee Maammadoon silaaluu dhiisee maali kunii carqii natti godhatte yaa Allah. Hayi Faaxee barana Doktor eenyu jedhama mucaan Faaxee akkeessu jechuudha. Faaxee yoo itti biyyarraa dhuftu awwalaa yoo itti hojii barbaaddu wanta jettu jedheetini nu akkeessaa jira jechuudha. السلام عليكم مدام. وعليكم السلام مدام. أنا اسمي سميرة باوشة. أنا شكل دبي 2 سنة. أنا شكل جوردان 2 سنة. أنا معلوم إمساك بيبي، معلوم شوي، معلوم كسفة رود أبيض، معلوم إمساك كل شيء، معلوم شغل كله، معلوم غسل ملابس، إمساك بيبي، كل شيء معلم. أنا ما في كبير. أنا كل شيء معلوم. أنا لبنان كل 2 سنة. بيروت 2 سنة. أنا معلوم كل شيء معلوم. أنا أول شغل الكويت، بحرين. أنا الحين جاي أجي الحين كل شيء معلوم. مدام السلام. Kuno Maammadoon asitti komantii barreessee wallaahi Maammadoon dadhabee kana fuudhee uf jalqabeeyyuu uf deemuu of nu jibbisiiste nadhoonii jedha. Maammadoon komantii jala barreessee Faaxee akkana gootu kana of nu jibbisiiste dadhabnee maal kana fuunaa jedhaa jira. Kanaafuu warri akkana of urguftan kuni xiqqoo qannafadhaa jennaan diddanii eega diddanii ayyaa bala'u jedhe amaarri. Asittillee rabbiin isin haa fixu waliin nu qaba. Rabbiin isin haa fixu wallaahi maqaa walitti nu qaba. Maqaa nu balleessitanii jechuu barbaaddeti. Akkasitti Maammadoon komantii barreessee jira. Maqaa nu nyaattanii dhugaadhaa maqaan nu badee Itoophiyaan gaafa dhufu intala gaafa dhufa jedhee manaa baya gaafa as ga'e immoo dannasaa carqii qaamatti maxxantu godhate of horgufaa jechuudha akka waan mana daansii jiru. Alamiin maaluma isin tamacha'ee jira baraan yeroo hedduu viidiyoo kana kan mi'a wallaahi hangamta mana nama kana keessatti mee maaltu nama dannasiisa jedhee baraan. Wanni nama dannasiisu hin jira guyyaan hojii halkan hojii sa'aatiin nu rahaa argannu sa'aatii hirribaa qofa. Sanii achi rahaan takka hin jirtu sa'a 24 hojjechuudha. Sa'a 24 keessaa yoo guddate sa'a 5-6 rafna jechuudha. Maaltu isin gammachiisee of horguftamee of horguftan kun namuma alamiin itti tamacha'ee jechuudha. Yoo akkana of horguftan kana jechuudha isaan carqii qaama maxxantu malallee godhattan. Akka qirtsiin keessan mul'atutti jechuudha. Qirtsiin keenya haga mul'atu akkam akka jiru na argaa of agarsiisa. Daansiin keessan kun itti abaastanii diddanii yeroo tokko mucayyoo wayii bakka ramni nama keenya kana as dhufee yoo nyaatee yoosuu furdata akka gaafa dura qal'atu hin jiru. As dhufee eega nyaate bakka dabbaa kanallee ni baasa. Maasha Allah ani dabbaa baasuu isaaniitiif hin jibbine. Dabbaa baasii rakkoon qabu dabbaa baaste san miidiyaa irratti of hafarsuu of agarsiisuu of dannasteetiniin of agarsiisuu osoo hin taane sattara qaama kan kee dhoyifadhu. Wanni si dannasiisullee hin jiru biyya namaa kana keessatti. Wallaahi nuti kan duraan dhufne jechuudha. Nuti kan duraan dhufne warri duraan dhufe namni waggaa 10 gadi hin jiru sanii oli malee guyyaa takka dannasuu dhiisitii guyyaa takka of waraabne yoo san feesbuukiin akka tiiktookii kana guyyaa takka dannasuu dhiisitii suuramaa of poostiin goonu jechuudha. Feesbuuk irratti suurama jechuudha. Isin amma kan dhuftan kuni suuraa poostii godhuu bira tartanii akka nama mana ofii jiruutitti quccuu ufaxxaru godhatanii
gajaftan kun miidiyaa gubbarratti gajaftanii jechuudha. Alamii akka nama alamii itti tamacha'e jechuudha. Namni maatii ofii yaadaa, biyya ofii yaadaa, hin dadhabaa, iraftii hin qabu, hin taznaanna'u, qilleensa fudhatu. Bakka yoom dalagee geessee gara biyya kiyyaatitti galaa assaabaa malee waa'ee daansituu hin yaadu jechuudha. Waa'ee daansituu inumaa hin yaadatu sijjammar waa'ee daansituu inumaa hin yaadatu jechuudha. Gaafa biyya ofii galee maatii ofii bira ga'eef immoo gaafa san immoo qalbii takkaan zanaa jedhee maatii ofii biratti firii sammuu isaa firii ta'ee gammadee waan jiraatuuf maatii isaa biratti waan isa yaachisu hin jiru jechuudha. Garuu biyya namaa kana keessatti maaluma namatti ture. Tuun ofirra mil'ataa dannasti ajaa'iba isaabumaan qabu. Ijoolleen riifatuun amma ka kiw jechuun amma ka madaamii ofirra mil'ataa takka kaameeraa mil'ataa takka madaamii mil'ataa. Obraabuun amma kaataa iyyannan diddee sanuudha. Xuunchaa kanallee baree baastee eeguma nama ispoortii dalaguuf mana ispoortii dhaqeeti akkaataan namni keenya kun godhataa jiru jechuudha. Wallaahi mucayyoo dhiyooma tana dhuftee jechuudha. Aramni yeroo tokko tokko hiitti aarame maaliif nu jallattee maaliif uffatuu keenya jibbitii maaliif nyaata dhugaatii keenya jibbitii jennaan takka takka waan akkanaa kana dhugaatii nyaata keenya jibbitii jechuudha. Mucayyoo kamisaa iraata guyyatti namni yeroo 3 nyaatame yoo itti tole 4 illee ni nyaata. Misaa iraata qursii nyaataa jechuudha. Amma mucayyoon suni misaa qofa nyaatti. Misaa qofa nyaattee sa'a 24 hojjetti jechuudha. Maaliif qursii fi iraata kennuu fi diddi jennaan akkan furdanneefi. Booda furdattee hin ta'u sarratanyaa yoo furdatte hin ta'u. Amma miskiinni tuni guyyaa hojjetaa oolte biyaan guyyaatti gisee 3 nyaatu qabdi. Nyaata kennitee fi xiqqeessitee nyaata sana itti kennu qabdi. Yoo akka inumaa hin dhoorgiti iyyootu inumaa akka isiin nyaatumatti hin qalofne bakka. Guyyaa bichaa hin nyaatti sanii achi nyaatuun hin jiru jechuudha. Guyyaa bichaa qofa nyaatti kana bisaan hin jiru, qursiin hin jiru, uraan hin jiru akkasumas sanii rafti akka hin furdanne. Amma akkanaa kun furdatee dabbaa baasee xiqqoo jismiin guutee jennaan daansii jammare. Mee miskiin akkasitti waan nyaatu dhoorgatanii nama meeqa gogee lafeen badhe bahe. Mee nama akkasii isa yaadadha yoo kan of urguftan kan jismiin kiyya guute jettanii of urguftan san nama akkasitti qooqa jiraataa jiru. Nama qixxaa kubzii adii san takkatti nyaatee guyyaa guutuu dalagaa oolutu jira. Ijoolleen hedduun hin himatti hin dubbatti. Nyaata nuun kennanii mindaan teena birrii 1000 kanaa nuun bitannaa kanaan arabni takka ateechi nyaata birrii keetiin baastee bitte taanaan waan tokko birrii keetiin baastee bitte taanaan bakka yeroo hundaa maallaqa keetiin akka ati bitattu si'eedi kalaas takka achi mi'eeffatte argite taanaan waa'illee siin gootu jechuudha. Sanii achi sila mindaa teena tana maatii erginamoo ofii ittiin of fooyyessinamu asitti nyaatan bitannamu jedhanii akkasumatti qixxaa adii san nyaatanii obsaan jiraataa jiranii biyya namaa kana keessatti jechuudha. Qaamni isaanii lafeen badhetti ba'ee jiraataa jiranii jechuudha. Kan tokko itti tolee arabni waa itti kennitu nyaata akka gaarii nyaatu kun akkanatti ba'ee of hurgufaa jechuudha. Gizee namni diinii rabbii bakka hundatti baratu kana gizee namni boo'ee rabbii ofii araarama kadhatu. Isin immoo miidiyaa irra baasanii of hafarsitan. Akka waan mana daansii jirtanii kana mana daansii jiruuti warrooti dannastan kunniin jechuudha. Isinitti abaasa yoo isin gorsanillee isinii abaasa guyyaa rabbii hundi isin abaasuu malee isinitti abaasuu malee. Kanaaf osoo arabni waan nama guute arabni tokko yeroo tokko cattii takka filaashii hin beeytanii warri duraan as turtan yoo haarawallee wala. Filaashii jechuun kan shintibeetiin dhiqamu jechuudha. Kan yeroo shintibeetiin yookaan bakka bishaan kushiinaa itti dhiqansaniin bishaan keessaa deemuu yoo dide jechuudha. Itti naqanii filaashiin sun qulqulleessa keessa filaashiin suni foon namarraa kaasee lafetti nama baasaa jechuudha. Filaashiin suni baay'ee kaxara jechuudha. Nama ajjeesallee filaashiin sun yoo maskootii bananii sanuu waan xiqqoo itti godhanii maaksii godhatanii balbala bananii yoo jedhan sanuu dafanii shintibeet keessaa ba'an malee filaashiin sun nama ajjeesaa jechuudha. Filaashii san itti naqxee qaama dabbaa isii kanatti yeroo tokko viidiyoo san waraabanii tiktookii kanarratti yoo argitan naannoo waggaa 4 dura jechuudha. Waggaa 4 naannoo waggaa 4 dura. Mucattiin sun maaltu akkanatti qaama isii kana akkana luqqisee adii kana deebisee foon isii kana irraa gadi luqqisee jechuudha.
duwwumaan itti naqxina fakkaate maaliif dabbaa baasti? Dabbaan maaliif bahe? Maaliif furdate? Dabbaan isii kana maaliif carqiin akkana fooxxarteedha jechuudha. Nadhuun Arabaa hin jaalattu. Nama dabbaa fooxxaree deemu hin jaalattu. Maaliif hin jaalattu? Isaan waan biraatti nama herreeganii jechuudha. Dabbaa kana waxxarte taanaan waan biraati isaan biratti. Kanaaf filaashii itti naqxe jattii luqqiste jismiin isii tabalaashaa eega. Huccuu waxxaramaa godhatanii afoo deemuun hin barbaachisu. Jara isin immoo hin dannastanii waa suuraa keessan kana arguu dhiisanii hin arganii bara. Hin arganii. Bilbila keenya irratti hidhatanii waan nu guyyaa rabbi. Wanti nu guyyaa guutuu dalagaa oolu maali? Bilbila kana waan nu haasaa oolu, waan hojjetaa oolu, viidiyoon of waraabaa oolu kulli isaatu kaameera laalanii jechuudha. Hatta bilbila keenya lakkoofsa waan qabaniif lakkoofsa keenya irratti xalafanii googilii keessa galchanii waan nu haasofnu, waan nu hojjennu, waan hojii keenya guutuu ilaalanii jechuudha. Bilbila waan nu argan isinitti fakkaatu jechuudha namoonni amma haaraa dhuftan kuni. Kanaaf hin barbaachisu dannasuun biyya namaa kana keessatti hin barbaachisu jechuudha. Osoo danda'amee ofumaa akkanuma kolfitanii taphattaniitumaan viidiyoo of waraabdanii daansii kana ofirraa dhiiftanii isinin jedhaan akka kiyyatti. Egaa hordoftoota kiyyaa gorsi kiyyaa osoo hin tolle viidiyoo kiyyaa laayikii godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan salaamtaa isin gaafachuu hin daganne faamilii kiyya hordoftoonni amantaa birallee shamarruuni baga jiraatanii hundumti keessanuu kan haaraa dhuftanillee baga nagaan dhuftanii ani dhufu isiniin jedhaa. Viidiyoon kiyya isin tolle laayikii sheerii godhaa. Kan haaraa dhuftanii sabskraayibii godhaa, laayikii sheerii komentii yaada keessan barreessaa isiniin jedhaa. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha faamilii kiyya. Bye bye. Naaf jiraadhaa.